Akkan si jaalladhu atuu ni beektaa jedhan. Akkan si jaalladhu atuu ni beektaa. Guyyaan irraa waa'ee jaalalaati. Jaalalaa wajjin immoo itti gaafatamummaa yeroo itti kennamedha. Seenaan kun kan jiru Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 mata dureen barumsa keenyaa lakkoofsa 15 irra isa jiru jalqabeetu ta'a. Gaaffiin kun Yesuus Kiristoos ummata namaa ummata addunyaa kanaa fayyisuudhaaf jedhee ala dhufee isa dhukkubsataa raajii isaatiin fayyisaa jecha isaatiin abdii toraa waggaa sadii walakkaa eega barsiisee booddee namni hundumtuu isa duukaa bu'ee isa dhaga'ee nu kan nu dhaga'u hin jiru kanaan booda hangoo keenya dhabnaa itti gaafatamummaa keenya dhabnaa qabeenya keenya dhabnaa teessoo keenya sultaana keenya dhabnaa jedhanii itti kakaanii namaaf waaqa fuulduratti qulqulluu isa ture ilma qulqulluu abbaa isaarraan dursee kan dhalate kan cubbuun qabaanne yeroon isaa yegguu ga'u giiftii keenya dubaroo maaramii irraa kan dhalate addaamiin kan fayyisu isa fannoo irratti fannisanii fannoo irratti fannisanii eegajjeesanii guyyaa sadiin booda mo'ee awwaala duwwaatti hambisee eega ga'e booddee gara abbaa isaa gara teessoo isaa duraa gara samiitti waliin ba'e duuka boosa isaatiin mul'atee yegguu jara wajjin ture keessaa guyyaa isa tokko irratti eega kiyyoo jaraa qurxummiidhaan guutee booddee isa jarral kan dhamaa turan sana eega boqochiisee waan fedhanu kenneefi jara wajjin nyaatee dhugee booda qulqulluun Phexrosin gaafata. Qulqulluu Phexrosin haalli inni ittiin gaafate maqaa isaa isa duraatiin yaa ilma Simoon na jaallattaa jedhee isa gaafate. Eeyyee si jaalladhaa akkan si jaalladhu atuu ni beekta jedhee ilmoolee boonaa tiksii jedhe amma sitti deebi'e hin gaafata yaa ilma Simoon ati na jaallattaa jedheen akkan si jaalladhu atuu beekta jedheetti deebise hoolota koo eegii ittiin jedhe yeroo sadaffaadhaaf yaa ilma Simoon ati na jaallattaa jedheen yegguu ganaa ala dubbiin daddabalamtee gaafatamuutu Phexros sammuu isaa keessatti waa tokko dhufe kanaan dura Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 31 irratti Simoon Simoon jedheetu gaafatee ni ture amma yaa ilma Yoonaa Simoon jedhee gaafate inni duraanii seenaa of keessaa mataa isaa danda'ee gatii qabu sadaffaa isa gaafatu Phexros gadde yaa gooftaa ati ni beekta akkan si jaalladhu ati ni beekta jedheen ati ni beekta akkan si jaalladhu sadaffaa irratti hoolota koo tiksi jedhe amaanaatti kenne jechuudha yeroodhaaf Yesuus Kiristoos oolaa horsiise tokkollee hin qabu. Hilmoo oolaa tokkollee hin qabu. Oolaa eegaas hin turre. Oolaa re'ee beekna miti sammuu keenyatti. Garuu karaa oolaa sanaa jara sagalee isaa dhaga'an jara booddee kabajaaf waamaman ijoollee isaa akka oolaatti ilaalee inni tiksee dhugaa gatii ta'edhaaf oolota koo dabarsee hin kennu oolota koo namni barbaachuu dhufe
ani oolota kootiif tiksee dhugaa kan hin ta'e lubbuu koo dabarseen kennaa oolota koo bilisan taasisaa akkuma jedhe Geetesemaanii bakka jedhamutti lafa iddoo biqiltuun jirtu sanatti yogguu Yesuus Kiristoos kadhachaa ture halkan sana gaafa dhufan eenyuun barbaaddu jedhee Yesuusin barbaannaa ana jedhan egaa Yesuusin ana yoo barbaaddan jira kana dhiisaa jedhee oolota isaa akka jirri gidiriif rakkoon adda addaa jirarran geenye heegee jara bilisa baasee Addaamiin bilisa baasuusaa agarsiisuuf inni hidhaarraa nooyikuuf hidhamee gidira adda addaarraa bilisa nu baasuuf garafamee kufee ka'ee rakkoo baay'ee keessa nu darbee amma qaraaniyooti fannifamee bilisa nu baase tikseen inni dhugaa yamaatiiwwan Waaqayyo waa'ee qaraaniyoo kana gaafa yaadannu bu'uura kiristinnaa keenyaa gatii ta'eef abdii jireenya keenyaa gatii ta'eef mallattoo jaalala gooftaan keenya nuu qabu mallattoo Waaqayyoon addunyaa kana jaallachuuf qabu kan nutti ibsu gatii ta'edhaaf giddu galeessi kiristinnaa keenyaa isa amma Yesuus Kiristoos amaanaa kennachuuf jira karaa deemuuf ka'a namni karaa deemu qabeenya isaa nama amanutti kennatee akka karaa deemu ala deebi'us immoo qabeenya isaa sun eegamuu isaa akka ilaalu Yesuus Kiristoosis karaa deemuuf jira utuu hin deeminiin dura maqaa isaatti kan amanan akka nama abbaan qabaannee bittinnaa'anii akka hin hafne gochuuf yeroo sanaaf Phexrosin amma dhumatti maqaa isaa amananii sagalee dhugaa sagalee jireenyaa lallabuudhaaf wangeela Yesuus Kiristoos kallattii hundumaatiin addunyaa kanarratti lallabuudhaaf kan kaa'anii kan filatamanii kan qophaa'anii wajjin akka jiru adaraa maaloo ilmoolee koo naa eegaa hoolota koo naa eegaa ilmoolee koo naa tiksaa hoolota koo naa tiksaa jedhee amaanaa kennuusaa akka keessaa hoolaan tokko akka hin banne akka hoolaan tokko ya'iidhaan cabanii fudhatamanii akka hin nyaatamne amaanaa kennuusaa kan itti agarsiisu guyyaa kanatti keessumattuu abbootiin amantaa kan gaggeessan tajaajila isaaniitiif itti waamamuu isaaniitiif hangootti kenname imaanaatti kenname guyyaatti yaadatanii oolanidha. Kennaa yookaan makliitti isa jedhamu san kennaa Waaqayyoon ittiin nu waame bakka geenyee jirraa jedhanii akka jarri of ilaalan qulqulluun Phexros ala duraana jaallattaa gaafa jedhuun maal yaa gooftaa kan si jaalladhu ati beekta miti jedheen waan gooftaan hin beekne hin jiru gooftaan waan hundumaa beeka ati beekta yaa Waaqayyo jedheen isa lammataa na jaallattaa jedheen eeyyee yaa Waaqayyo akkan si jaalladhu ati yoom irraanfattee atoo hunda beektaa jedheen sadaffaaf gaafannaan yaadannootitti dhufee keessi isaas gaddee akka isa duraanii sin jaalladha jedhee si ganuuf hin jiraa ilaataa jedhee isa duraa nagante jedhee sin gaafanne gooftaa Yesuus Kiristoos hin dhiisaadha gooftaan keenya alatti boonyee dhiifama keenya isa darbe gaafannu dhiifama gaafannu inni nuu dhiisa akka namaa miti jaalalli namaa al tokko tokko namni isin jaalladha jedha yeroo booda rakkoo keessan isin keessa darbitan sana hundumaa isinitti kakaasee madaa keessan isinitti kakaaseetiyyuu iji keessan akka boo'u
keessi keessan akka gaddu sin taasisa. Kun jaalala namaati. Kan Yesuus Kiristoos immoo adda. Mee egaa waa'ee jaalalaa ta'ee addunyaan kun waa'ee jaalalaa maal jedha? Mee isin maaltu isinitti dhaga'ama waa'ee jaalalaa? Maaltu isinitti dhaga'amaa jira? Jaalala qabdu? Jaalala jechuun maal jechuudha? Waan miilaan deemu tokko, waan harkaan qabatamu tokko, wanti jaalala jedhamu kun. Waan ijaan mul'atu tokko akka samii kanaa, akka aduu kanaa, akka ji'a kanaa ijaan hin mul'ata. Moo akka qilleensa kanaa immoo asii achi wayi raasa maaliin argina? The complex set of emotion jedhu. Jarri faranjootaa jaalala jechuun kana jedhamee tokkoof tokko haasa'amuu kan hin danda'amne waan baay'ee kan of keessatti qabu fedhii keenyaan behaviyorii keenya yookaan haalatti nuyi itti agarsiisnuun haalatti jaallannuun yookaan jiraannuun walitti kan dhufu fedhii cimaa kan ta'e kan of keessatti qabu. Eegumsa yookaan immoo eegumsa gaarii positive perspective jedhanu sana eegumsa gaarii kan qabu kabaja isa tokkoofis kan qabudha jedhu of keessatti. Jaalala jechuun kana jennee waan jennu miti. Jarri neuropsychology kana baratan waa'ee jaalalaa yogguu kaasan yeroo waa'ee jaalalaa baay'ee barachaa deemnee baay'ee waa'ee isaa dagachaa deemnaa jedha. Nama dhiba. Jaalala kanaan ka'ee qoradha jettanii yoo qorachuu deemtan the more we learn about it, the more we don't understand it. Waa'ee isaan baranna yogguu jennee baay'ee research adda addaa barumsa adda addaa gochaa deemnu. Waa'een jaalalaa kun immoo baay'ee hubannaarraa nurraa fagaachaa deemaa jedhu. Nama ajaa'ibsiisa miti. Alawaa tokko barachaa deeman baay'ee beekaa deemu hojii akkam namarraa fagaachaa deema. Jaalalli filosoofiidhaaf yaada isa guddaa tokko maal akka ta'e namoonni kaleessa turanis har'a jiranus borillee dhufanillee irratti yaada isaanii kennaa deemu malee kun kanaa jedhanii tumanii kun kana ta'eera jedhanii deeman hundumtuu ammuma irra ga'e ibsaa deema jechuudha. Garuu maal jedhu jaalalli kuni amala waliigalummaa qabu keessaan jaalala inni jennuun kun jaalala keessa jiraachuun jaalala addaan baasanii ilaaluun yoo waan danda'amu ta'e amala isaatiin yoo ilaalle gara amala torbaa qabaa jedhu jaalalli kun. Amma tokko jaalala jedhamu tokko kan dhiiraaf kan dubartiitu sammuutti itti dhufa. Tokko jaalala kan jedhamu kan Rabbii kan Waaqayyoo jaraatti itti dhufa. Kanuma irratti waan dhumutti fakkaatu. Jaalala addaan baafannee ilaalla kallattii baay'eedhaan jedhaniitu iyyuu ilaallatu. Kanaaf haala mala isaatiin akka Giriikotaatti keessumattuu kanaan dura maqaa adda addaatiin Giriikonni jarri durii ancient Greek jarri jedhamu maqaa adda addaa kennanii fi jaalala kana ibsu. Gadi kanaaf baay'ee waa'ee jaalalaa ala barachaa deemnu baay'ee immoo nutti hubannoo irraa fagaachaa gatii deemuuf qaama keenya irratti sammuu keenya irratti waa'ee jaalalaa waan inni nutti uumu gatii jiruuf isa sana ilaalleetu emotion jedha kallattii qaamni keenya deebii ittiin deebisu sana
addaan baafannee ilaallee jaalala keessa jiraachuuf dhiisuu keenya addaan baafama. Amma argitaniittu namoonni baay'een keessumattuu dubartoonni gurraan jaallatu jedhama, dhiirri ijaan jaallata jedhama. Dubartiif dhiirri wal jaallachuun seeruma uumamaati. Namni wal jaallachuun seeruma uumamaati. Kuni jaalala jiru keessaa isa tokko malee jaalala hundumaa miti. Jaalala namni qabamu tokko jaalala isa kamiin haa ta'u namni qabamu tokko booddee jaalala akkamii akka ta'een ibsa. Akka araadaa akka suusii namatti taa'aa jedhu jaalalaan qabamu. Akka suusii isinitti taa'aa dhuguma. Maal jedha barsiisaan keenya immoo har'aa maal dafee gala wangeelaatti hin galuu jechaa jirtu ta'a. Addaan baasnee dhuma kunisuma waa'ee jaalalaati jennee miti. Na jaallattaa wadheeraa Phexrosiidhaan waa'ee isaati. Gati kana waa'ee jaalalaa kan addaan baafannee ilaalla. Namni jaallate tokko jaalalaan qabamnaan addiitti ta'a, suusiitti ta'a, araadatti ta'a. Jaalala yogguu xinnoo si argatu dabali ittiin jedha. Dhabuu hin fedhu, yeroo hundumaa isa argachuu fedha. Akkasumas namni jaalala keessa jiru tokko yookaan jaalalaan qabame iji isaa laphee isaarra bal'ataa jedha. Iji isaa laphee isaarra bal'ataa. Yaaduu hin danda'u. Bakka ar-tokkicha arginaan waan arge sana laphee isaa isumarra ka'a. Gatii kanaan laphee isaa hojii dhaabbisee ija isaatiin hojjetaa jechuudha. Ija isaa laphee isaa kana jechuun ija isaa sana jechuudha. Ija irratti kufe tokkoon jaalalaan ala qabamee jedhu sammuun kee hojjechuun dhaabbisa. Ajaja ija sana duwwaa fudhatee hojiirra oolcha. Nama ajaa'ibsiisa. Nama bita jechuudha. Qaama namaa bita jechuudha jaalalli. Sammuu namaa bitaa, laphee namaa bita jechuudha jaalalli. Nama ajaa'ibsiisa. Waan baay'ee kaasu. Inni tokkoof moo jaalalli isuma love is blind isa akka jedhanu jaamaadha ijaan qabu jaalalli ijaan qabu jedhu. Maali jaamaa inni jaamaa ta'ee nama jaamsa jechuudha. Maa jechuudha. Jaalalaan qabamnaan namni jaalala keessa jiru waan naannoo isaa jiru addaan baasee hubachuu hin danda'u. Isuma wajjin kaata jaalala sana wajjin irruu sanallee hin argu. Irruu naannoo keessa jiru sanallee hin argu. Jaalala sanaan qabamnaan emotional ofiin of bituu dadhabu amma dadhabutti isa geessisuu danda'a. Egaa amala jaalala baay'ee keessaan iyyuu waan xiqqoo isinitti hime. Jaalalli nuti odeessaa jirtu innati jettu kun isa kamii jechuu dandeessu. Jaalala kan jedhamu akkaataa baay'ee jira. Kana keessaa immoo muraasa jira ilaallamee kami jaalalli isa kam innati odeessitu yoo naan jettan. Isa kam nutti maa jirtaa yoo naan jettan. Akka Giriikota duriitti wayim ancient Greek jedhamanutti Eros jedhanii isa tokkoffaa waa'ee jaalalaa isa tokkoffaa Eros jedhu. Inni kun romantic love isuma jedhanii dhiiraaf dubartiin fedhii walii qabanuu sana kana agarsiisanuudha inni Eros jedhamu sun. Inni lammaffaa Philia jedhama. Nama beektanuuf waan gaarii hawwuu keessaniif nama beektanuuf waan gaarii akka argatu fedhii isin qabdanu sana kan ibsuudha. Eenyumaafuu ta'uu danda'a. Akka inni hin gaddine, akka inni mirkanaa'u, akka inni injifatu kan maddi
kan itti hawwitan hundumtu inni fiiliyaa jedhama. Inni kan biraa immoo stoorjii jedhu stoorjee jedhanii waammatu. Inni kun sadaffaa irra isa jirudha. Inni kun immoo maatii jaallachuu, ijoollee jaallachuu, maatii wajjin wal jaallachuu isa jennu kan. Inni kun barbaachisaadhas miti. Hundumtuun barbaachisaa iddoo iddoo isaatti. Inni kun jaalala maatiidhaaf qabnu, jaalala ijoolleedhaaf qabnu kan ibsuudha jechuudha. Inni afuraffaa agaappee jedhama. Agaappee inni kun universal love jedhu addunyaa kana hunda jaallachuu, uumama jaallachuu, uumaa jaallachuu. Waaqa nu uume wajjin jaalala qabnu kan ittiin agarsiisnu. Jaalala isaa nuu galee nu immoo uumama isaatii wajjin kan ittiin jaalalaan wal jiraannu. Kun baay'ee barbaachisaadhaaf akka sabaaf sablammiitti akka uummata addunyaa kanarratti jiru hundumtuu walii wajjin jiraachuuf. Nama duwwaadhaaf miti ilaala uumama hundumaatiif biqiltuudhaaf qilleensa kanallee jaallatanii eeggachuu, boonsachuu, kunuunfachuu uumama lafarra jiru kana hundumaatiif jaalala qabnu kana. Maaliif jaallanna? Waaqatu uume jennee waaqa gatii jaallannuuf waaqa hojii waaqayyo hunda kan ittiin jaallannu. Waaqa addaan baafannee galata kee jennee ittiin galateeffannu. Inni kun haala saayikolojiitiin, karaa sooshoolojiitiinis, karaa envaayiroomentii isa jedhanuunis karuma adda addaatiin barbaachisaa kunuunsamuu kan qabudha. Luudes kan jedhamu kan biraa jira. Inni kun sosocho'ina yerootiin namoonni kan wal jaallatanudha. Luudes jedhanii waamu. Inni ja'affaan Praagamaa jedhamees ni beekama. Inni kun immoo waan gaarii walii hawwuudhaan ala karaa deemanus ala wal arganus namni tokko waan gaarii akka inni argatu kallattii inni deemaa jiru sanaan galmaan akka inni ga'u hojii hojjetan waliin hojjetanu sana namichi hojii gaarii yookaan intalattii hojii gaarii hojjette sana hojii isiitiif jaallachuu kabajuu isa qaba keessaa qabudha. Praagamaa laaf jedhaman. Inni kan biraa ammoo inni torbaffaan filaatwaa laaf jedhaniitu waamu. Filaatwaa jedhaniitu of jaallachuu kan of keessaa qaba. Inni kun immoo haala gaarii ta'eef haala gaarii hin taane hubachuu karaa lamaan hubatama. Haala gaarii hin taane of tuuluun keessa kan jiraatu ta'a. Of tuulummaa akka hin finne haalli isaanii kun gaarii miti jedhanii kaa'u. Inni gaarii kan ta'ee jiru sun immoo of beekuu, eenyummaa ofii beekuu, waaqaa gaditti of ilaalanii waaqni hunda beekaa, waaqni immoo qaama koo anaaf kennee jira, ana addaa. Kanaafuu waaqni narratti haa ulfaatu jedhanii of baranii, of jaallatanii, of tuulin madaallii ofii kennuu qabanu ofii kennanii isa jiraatanii. Egaa jaalalama kana irratti haasofne al tokko tokko keessatti nutti dhaga'ama malee kana jennee ni mannu. Al tokko tokko laphee keenyaa dha'u, dhiiga keenyaa daddafee dhanna keessa walii gad deemu yookaan iji keenya waan arge